Ashamaa harka fuune jechaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota daawwattoota Ciroo Golaadhaa. Akkuma suuraa irratti agartan shaayii dhuguun bu'aa maalii akka qabu, faayidaa maalii akka qabuun qabadhee dhiyaadhe. Egaa na hordofaan afeerraa kiyya jechuudha. Shaayii dhuguu qorannooleen hedduun akka mul'isanitti shaayii dhuguun fayyummaa qaamaa keenyaaf faayidaa olaanaa ta'e qaba jechuudha. Shaayiin wantoota carraa dhukkuba onnee, kaansarii fi dhukkuba sukkaraan qabamuu hir'isan of keessaa qaba. Shaayii dhuguun carraa dhukkuba onnee akka tasaa heart attack fi stroke, dhiigni sammuu keessatti jiguu, hiddi dhiiga sammuu keessa jiru cufamuu daran xiqqeessa jedhu. Lafeen keenya akka jabaatu godhaas jedhan. Kolesterooliin qaama keessa jiru hir'isuu danda'a. Dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa ta'e gadi buusuu irratti faayidaa guddaa qaba. Nyaata booda nyaanne akka salphaan nuuf bullaa'u shaayiin ni gargaara jechuudha. Shaayii dhuguun ni gargaara jechuudha. Muraa garaa yookaan garaa yoo nama ciniine namarraa laaffisuu danda'a jechuudha. Fayyummaa fi jabina ilkaanii irrattis gahee guddaa taphataa jedhu. Foolii badaa yookaan foolii afaanis ni hir'isa jechuudha. Warreen afaan isaanii ajaa'iban shaayii qoftii dhuguudhaan foolii san hir'isuu ni danda'ama jechuudha. Sirni ittisa qaamaa akka jabaatu godha jechuudha. Qorannooleen tokko akka agarsiisanitti carraa kaansarii sombaa, harmaa fi piroostaatii qabamuu ni hir'isa jedhan. Carraa dhukkuba sukkaraa gosa lammeessoo type 2 DMtiin taayipii lammaffaadha DMtiin qabamuu gadi buusaa jechuudha. Carraa sukkaraa taayipii lammaffaa yookaan gosa lammaffaatiin qabamuudha gadi buusaa jechuudha. Dandeettii yaadachuu, qalbifachuu fi fuulleeffannaa ni dabalaa jechuudha. Egaa shaayii haa dhugnuu jechaa asumaan waan hordoftaniif galatoomaa jechaa. Fayyaan faayaa dursinee of haa eegnu, wantoota qulqulluu qofa haa fayyadamnu jechaa. Turtii gaariin isiniin jaa jechuudha.